Burkina Fasoon xiyyaara waraanaan Aljeeriyaa buusuunis dhaga'ame. Kanaanis immoo xiyyaarri waraanaa kun keessatti namni 11 lubbuu dhabuu fi kanneen achi keessatti argaman guutuu isaanii ni dhageessan. Oduu keenya isa lammaffaa itti aanuun Suudaan keessatti namni yeroo duraatiif rakkoo hamaa hawaasa Suudaan irratti gaggeessuudhaan beekamu namni Alii jedhamu mana murtii waliigala idil-addunyaa ICC'tti hidhamuun isaatis dhagahameeti jira. Paartiin Simirat jedhamuun beekamu paartiin Geetaachoo Raddaadha. Miseensi paartiilee guutuun isaanii beekumtii naannoo akka argataniif kan yeroo hedduufis gaafachaa turan, yeroo ammaa tanaa immoo paartiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beekumtii guutuu kenneefii jira. Gara oduu keenya bal'inaatti wayita dabarrutti Suudaan keessatti rakkoo hamaadhaa fi nageenya dhabuudhaan namni yeroo duraatiif saaxilamaa ture namni Alii Ruhum Xaqqaa'ummoo Alii Shu'aib jedhamuudhaan beekamu manni murtii idil addunyaadhaa waggaa 20 itti murteessuun isaa dhagahameetii jira. Suudaan keessatti sababa nageenyi dhabamuudhaatiin namoonni dhibbaan lakkaa'aman kan dhumanii fi guyyaa tokko keessatti namni 1,000 ol kan lubbuu dhabanii turan namni Alii Shu'aib jedhamu kun isaan booda jiraachuu irraan kan beekame manni murtii idil addunyaa ICC'n guyyaa har'aan tanaa murtee itti kenne. Murtee kanaanis immoo waggaa 20 akkaaniif hidhamu jechuun Al-Shu'aib Xaqqaa'ummoo Al-Rahmaan namni jedhamu kun to'annoo seeraa jala ergaaniif ooleef murteen isaa dabarfameetii jira. Suudaan yeroo hedduuf kan nagee dhabdee lafti isiidhaa rakkoo nageenyaatiin hammaachaa turte yeroo ammaan tanaatiifis immoo namni kun to'annoo seeraa jala ooluu isaatiifis gariinis gammachuu qaban ibsaatii jiran. Hawaasa idil addunyaadhaa biratti immoo Suudaan jechuun kan jedhamu kan namoota hedduu sodaachisu yeroo ammaan tanaatiifis immoo murteen amma ICC'n dabarse kun immoo hooggantoota Suudaanii fi akkasumas warreen yakka hamaa Suudaan keessatti raawwachaa jiran maraa'u akkaan rifachiiseeti jira. Suudaan immoo tarkaanfiin kun isaan kan ajaa'ibsiise. Naayijeeriyaa irraa xiyyaarri waraana Naayijeeriyaadhaa waraana akkasumas hooggantoota waraanaa namoota 11 gahan fe'achuudhaan gara Burkina Faasootti osooniif imalaa jiru. Burkina Faasoon seeraan alatti qilleensa biyyattii seenee jechuudhaan xiyyaara achi irraa dha'uudhaan buusuun isaaniitis dhagahame. Qilleensa Burkina Faasoodhaa wayita seenutti xiyyaarri kun immoo warreen balaliistota xiyyaaraa namoota 2 fi hooggantoota waraanaa namoota 9 kan keessa jiranii waliin bu'uudhaan xiyyaarri achitti balaan irra gahuun isaas dhagahameetii jira. Burkina Faasoon immoo xiyyaarri kun osooniif seera biyyattiidhaa hin eegnee fi hayyama biyyaatiis hin gaafatin akkamiin biyya keenya seenuu danda'a jechuun xiyyaara kana irratti tarkaanfii hamaa ta'es fudhachuun isiidhaatis ni mul'ata. Xiyyaarri kun guyyaa kaleessaa ergaaniif Naayijeeriyaa irraa ka'ee gara Burkina Faasoo imala isaa osoo itti fufaadhaatis jiru achirratti balaan kun isa mudachuudhaan namoonni achi keessa jiranis achi waliin lubbuu dhabuun isaatis dhagahameetii jira. Sababa xiyyaara kanaatiin immoo miidiyaan Naayijeeriyaatii fi bulchoonni biyyattii guutuun isaaniitu xiyyaarri keenya kan garagalee fi Xaqqaa'uu immoo kan miidhaan irra gaheen waraana Burkina Faasoodhaati jechuun mirkaneessaniitii jiran. Kanneen hedduun immoo akkamiin xiyyaarri kun seenuu danda'e jechuudhaanis kan wal gaafatanis xiyyaarri kun rakkoo nageenyaatiif illee osooniif hin taane waan biraaf akkaaniif deemu jechuu dubbachaati turan. Xiyyaarri kun immoo ergaanii fi garagaleen booda Burkina Faasoon ibsa baasteen akkasumas paartiin biyyattiidhaa AS jedhamuudhaan beekamus daangaa keenya cabsee xiyyaarri Naayijeeriyaa seenuun isaatis yakka jechuun deebii kennan. Kanaan duratti waan hin taamin Naayijeeriyaan har'aan tana immoo dhuftee nurratti hojjetteetii jirti jechuudhaan Burkina Faasoon yaada kana guutuu isaatis balaaleffataniitii jiran. Xiyyaarri waraanaa Naayijeeriyaa kun immoo yeroo hedduudhaaf kan balali'eetillee gara sanii malee hin turin har'a immoo gara sanitti ergaanii fi imaleefis guyyaa har'aan tanaa rakkoo inni hin argin isa mudatte. Balaliistonni xiyyaaraatii fi hooggantoonni waraanaa guutuun isaanii waliin achitti barbadaa'uun isaaniitis dhagahameetii jira. Xiyyaarri Burkina Faasoo keessatti daangaa isaanii irratti miidhaan guddaan irra qaqqabe kun Naayijeeriyaa irraa osooniif
balalii isaa itti fufaa jiru. Xiyyaarri waraanaa kun immoo namoonni 11 inni fe'atee achi keessatti argaman keessaa hooggantoonni waraanaa guutuu isaanii ta'uunis beekameeti jira. Burkina Faasoon kanaafis sodaa biyya teenyaatirraa nama hin qabnetu dhufee dirqamaan biyya teenya seenaa jira jechuun tarkaanfii cimaa isaan irratti fudhatan kun immoo Burkina Faasoodhaa fi akkasumas Aljeeriyaa kan walitti naqu takkaa'u immoo kan isaan lamaan jidduu wal dhabsiisuu jechuun dubbatan. Xiyyaarri waraanaa jabaan kun achi jidduutti ergaaniif caccabeef isaan kana lachuutu immoo yaaddoo qaban ibsachuu irratti argaman. Xiyyaarri kun ergaaniif achirratti darbee mootummaan Aljeeriyaadhaa immoo kanaanis waraana fe'eeti deema. Garuu immoo nageenyaaf malee waan biraa hin taane kan jedhuuf Burkina Faasoo yaada isaan kennaa turan akkaan balaaleffatan. Tarkaanfiin kun immoo kan fudhatameetis jiru qilleensa keenya akkamiin seenanii yaada jiru qofa osoo hayyama hin gaafatinii fi osoo takkaas nutti hin qabaatin hayyamni hin jirreen akkamiin seenuu danda'anii jechuun Burkina Faasoo ajaa'ibsiifteeti jirti. Kun immoo daangaa biyyattiidhaa keessatti xiyyaaronni seeraan alatti daangaa biyyoota namaa seenan guutuun isaaniitu kanneen tarkaanfii irratti fudhatamu ta'us xiyyaarri kunis immoo tarkaanfii irrattis fudhatameen gara lafaatti bu'uun isaatis dhagahameeti jira. Hooggantoonni hedduun immoo kanneen Burkina Faasoo fi kanneen Aljeeriyaa irraa ibsa garaagaraa wal faana hannaadaa jiran haala ajaa'ibsiisoo ta'een dabarsachaadhaati jiran. Paartiin Simirii jedhamuudhaan beekamu paartiin Geetaachoo Raddaatiin durfamu guyyaa irraantanaa hoogganaan filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadha. Beekumtii kennuufiinis dhagahame. Paartiin kunis immoo ergaanii fi hundeeffameefis pirezidaantii naannoo Tigraay kan hundeeffame waggaa tokko osoo hin guutiin beekumtii fi hundaa'uu argachuu isaatis beekameeti jira. Paartiin ammaan kana hundeeffame kun jechuun dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa, paartii Abuutii fi akkasumas paartiiwwan Tigraay keessa socho'an maraafuu deebisaa guutuu ni kenniti jeetiin abdadha jechuun paartiin Tigraay kan Semerrat jedhamu kun immoo Abuutii fi Duud kan jedhamuun beekaman lachuutiifuu deebisaa guddaa ni kenniti jechuun hooggantuun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiste. Paartii kana kan hundeesse obbo Geetaachoo Raddaa yeroo ammaan tanaatiif immoo ofii isaatiif hoggansaa durataa gamtaa Afriikaadhaa ta'uun muummicha ministeera Itoophiyaatiin ergaaniif muudamaniif paartiin inni hojjete guutuun isaatu immoo gara hojii biyyattii keessaatii fi naannolee guutuutti akkaaniif deebi'anii hojjechaadhaatis jiraniitu mul'ata. Naannoon Tigraay kan yeroo hedduudhaaf waldhabdee garaagaraa keessa turte namuu paartii dhuunfaa ofii tolfatanii akkaaniif biyya isaanii bulchaniifis yaaddoo tokko malee abdachaadhaa akkaaniif jiraniitu mul'ata. Kanneen kanaatiin alatti immoo Tigraayii fi naannolee ollaa keessatti wayita ilaalamu Tigraay keessatti paartiin 3 fi 4 mul'achuu isaatiin beekama. Waraanni bilisummaa uummatoota biyyattii immoo kana dhageeffachuun kan isaan ajaa'ibsiisuu fi taateewwan akkaan namoota hedduu ajaa'ibsiisus ta'eeti jira. Kun immoo garuu waan haaraa miti ta'uu qabaa jechuun hubataniiti jiran. Qophiiwwanoota keenya hanga xumurichaatti kan nu faana turtii taasiftaniif galatoomaa isiniin jenna.